Egaa walitti deebinee kabajamoo daawwattoota sagalee shawuu guyyaa kaleessaa miidiyaalee hawaasummaa dabalatee jaalmarroonii gara biyya Keeniyaa deemeera, Ameerikaa deemeera, inni kaan Swiidin deemeera, inni kaan Jaappaan deemeera jechaa ture. Haa ta'u malee bakka bu'oonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Taanzaaniyaatti kan isaan imalan. Jaalmarroon bakki inni irraa deeme iddoo kana mee xiyyaarri lamatu dhatte. Xiyyaarri kun kan fannoo diimaati. Xiyyaara kana keessa kan turan qondaaltonni mootummaa Ameerikaa akkasumas kan Swiidin keessatti argamanii dhaqanii jaalmarroo Dambidoollootti fuudhan. Dambidoolloo osoo hin dhaqin dura xiyyaarri si'a 3-4 irra marsaa turte. Namni hedduun jaalmarroon magaalaa Dambidoolloo keessa xiyyaaraan deemechaa turan. No, bakki isaa achi miti. Dambidoolloo irraa achi siqeetu. Bakka isaa wajjin, viidiyoo wajjin, ragaa waliin, qabatamaa waliin isinii dhiyeessina. Xiyyaarri dhuftee jaalmarroo fuutee isii kana. Sayyidul Husaini galagaloo silkii baale keessa hello gabbayaan alaala jabala kiyyoo anaa isin waamuun amala kiyyoo kawaan fedheen argu kumpaasa kiyyoo turiin akkan tuine jazada kiyyoo wanni waa marattoo sakriitiyya jedhu. Bahrakiya, Assalamu alaikum Bahrakiya. Zayyana Husaini galagalo silki baale keessa hello. Silki baale keessa hello. Baay'ee natti tola. Kanaafan muuziqaa kanaa wajjin walitti hedduun jaalladha. Sirba warra baaroo kanaa hedduu natti tola. Galatoomaa. Egaa akkuma suuraa irratti argitan jaalmarroo dirribaa magaalaa Dambidoollootti miti kan inni xiyyaaraan imale. Xiyyaarri guddaan kun argitan Dambidoolloo dhaqee qubatee eege. Jaalmarroon ammoo bosona hama bakka kanaan dura Abiy Ahmad dirooniidhaan haleellaa raawwachaa ture. Bakkuma sanatti yooni yaadattu ta'e bara 2018 jilli adda bilisummaa Oromoo ergii gara biyyaa galee booda haleellaan diroonii xuyyuuraa raawwatee ture kana lakkooftarii sin yaadachiisuudhaaf kana ture. Bakka kaleessa dirooniidhaan